amma nu haasa'atti naan meeshaa ta'etu guutu si fuudha. Wannummaan gartee na qabdu hin jirtu laa. Wannummaan na qabdu hin jirtu. Taa'inaa siin jemee guyyuma lamaa sadii osoo Aboo guyyaa lamaa fi sadii gartee wanneen irra taa'us hin jirtu. Nu badis. Kayyammaati nu na durbu. Amma kunoo arrallee dhageessaa gurbaan soddaa kaniinan dhufee as jiru akkanaan dhufe arkee tuffii xiyyaaf kunoo ol ba'ee viidiyoolee gadhiise. Kanaafuu nan qabiniin siin jaa fuudheetiin deemanii jiini kunillee karaa dhumaachi garagalee amma yoon asitti gartee dhiisee deeme anis gaa yaaddoo meeqa keessan seenu isumaan fuudhee deema nan qabiniin siin jaa kunooni dhaadataa'uu yoon sii hunkarre jaa. Inni beekisin qofa sun taane natti dhaadatu jira amma inni beektaa anne ni jira binjiruu isaa tanaa duraan yaaddoo keessa jira beekesumaa amma garuu lubbumaanuu jiraatee waan fedhellee haajuu duraan lewaa isaa dubbatutti hin jirru beekte akkama tokko ofirraa achi dhiifne anammallee aartee yoo inni waan fedhe jee waan fedhe dubbates ani miyyoota nama naan baasiniin siin jamaale waan barbaadde jeeni dhumus waan khira manaatis naatirraa kafalaa aateessuun siin jaanammallee. Aboo si wayi ona keessaa fuudhee duraan bara ona keessaan fuune ona dhiiseetu deemee onoo dhaadannoo tabiraa gaggeessu jiraami akkamittiin hin fuuname. Anis akkuma isaatti ona keessa dhiisee deema. An obboleettiitii yafoon kiyya akkamittiin dhiisee deemame. Bar waan fedhe jiru irra laalini ati bara ilmas dhugaadha obboleettiidha. Angaayyee bara walumaa galatti hanga siinti kosho jabaattu siin jee malee yookiin amma isaa dubbatutti hin jiru inni kun dhageessaa miree viidiyoo sanuu dhageessee agartee baratimma. Arkee miree dhaadannoodha tunu ona keessa dhiisee boo wayii ona irraa fuudhee dhala namaati. Ona keessa deemee inumaa ni dhaadata. Atuu yoo gartee gaa wajjin jiraatte malee akkuma isaatti atis ona keessa dhiisii deemnaan jechuu keeti. Bari yoo hojii jiraadde waaniin isii bira dhufee isii osoo hin dhufin jirtu jajjabeessu jira. Waaniin akkan isiin joo qabu barsila. Jajjabeessu jira. Dhaadannoo isaa agartu. Na dhaadatu jira bari hin garree maali. Duuba na gargaarteetu silaa na qajeelchuu qabda malee akkamitti dhiisii deemtaa malee xiqqisho siin haa jabaattu hanga sitti taayate. Waa tokko waan hin taa'uuf hin jirtu. As keessattiin boo yoon ona kana keessa dhiisee mee akkamitti garaan naa'u deemame. Bar deem hin jenne dhiisii deem hin jenne guyyaa hanga tokko taa'e isin tun haa jabaattu. Gaafa isin jabaattee ilmoo sanillee diqqoo jabaatte. Naati isin qajeelchayyee taa'e. Wanta inni jawaan ilaalin. Waa tokko waan hin dhiisee deemu hin jirtu. Atis garaa fayyaan gartee siyacha ibqabeetiin taa'u jira boo arra akkamitti mee dhaadannoo tiyyaaf akkaan si godhu jee viidiyoo san ilaalleet. Barna na dhaadatu jiraao. Yaa tumsii miti malee anaaf isin wal quba qabdanii maaliif atuu kan dhiisii deema as keessa jiru isani barbaannaa akkam jechuudha meetun. Bar qalmanni dhaadatu kana qalmanni nu arrabsu jiru waan fedhe jiru akkana jechuun jira malee innis yookiin isaa wal quba qabaaddeetii miti bee. Utuu wal quba qabaatuudha malee atuu akka manguddoo tokkotti silaa haatee barbaaddee. Balatti yaadudha malee ona keessa dhiisii kam jetta arra guyyaan kun meeqa barjiini dhumee jira. Mijoota na qabalti mijoonni irra dhiisee qotetan. Moomee waan nyaattuu bar dura dhiiseen kun nenni kuni. Naa kabalaa hundanaa bitaa biyyee bara. Isa dhiisee bara akka nama tokkotti yoo agarree bakka garree qabnee mana ni deebi'u. Yoo dhabame yoo himne kun ofii qorraantan ol bee akkana jeenume nu arrabsus dhiisus. Arrastee burustee miyyoo biraan. Aboo annaa fi isii xaddaccita malee gartee isiin illee ka ilmoota naa maal jettee kawanni jettuu taate ilmoo meeqa keessa tafe boo ilmoon ni ciiftiiti isiinuu bara amma dura ilmoodha. Takkittiin tun maal keessa jirti yoo nu jalan deemne isillee gartee walumaaniin arra qabriitti jiran dhaabbattu isiin anis qabrii isiitti jiran dhaabbaddu kana. Laa akkasillee jettee maali fakkeenyaaf yeroo murtee akkasii. Laa waa tokko bootis maal inni nu tuffiitiyya kana godhachuu jira malee. Obboleessatti nan beekni moo tana hunda atis ka gartu dhiisii jechuun kee kunu tabiraati annaa isii ana gartee bikka obbolummaatii miti bikka takka kaayetiin deema ta irraa dhumaatiin si dubbachuu jiran. Hayyee arra waan feete jettuu gartee an fuudheetumaan deema. Akkam jetta ati suutee guutuuf fudhatteeti deemta yoo waa si keessa jiraatan malee ujjutee kayyi guutuuf fudhadhu la. Alaas gaa'am wanni maan nu qabduuf hin jirtu toofikoo dhaadannoo kana osoo gartuu. Harkee na dhaadatu jira waanuu fakkeenyaaf irra fuudhee akka fedhe ajoo jees hin dorgu jiraami osoo inni akka fedhe jees anammallee nama kanaa kana kararraan hin deemni siin jagaroo. Aboo ambar foon kiyya isiin tuni ilmoollee niin guddisaaf jee
iya tana diddeetu amma kunoo dhaadannoo bira agarsiisu jirami Ayya bultii kudha shanaa deessu naa fida waa tokko naa dachise fida. laa bultii 15 miti akkuma raawutaa akka jee akka amma nama dhaleetitti anaatu obboleetitti jee tajaajilata. Eeganni gartee Amma uummata yoo dhiiseeti. fakkeenyaaf xiqqisho makiinaa sassoofteewu yoo immoo tana rakkoo irra geesseewu akka inni ammas dubbii biraa godhu nu beeytaniise. Ona keessa dhiisuu tanaatu gartee irra hamtuudha Bara mana akka feetellee taatu obboleettiitti jeniin jiraaban. bara akkanuma wajjin mana keessatti inni fedha jabootu dubbii godha. Mana keessatti dhiifatu Maasis rakkoo isin irra gaafiin jaabaran amma oolumaanuu ammanis keessuma jiraa beeke. Isaantuu baasee iseen tosii qajeelcha anis keessaan hafu. Ilmoon tun xiqqishoo ajabaattu manas kiraanaa kafala. Siboon mana keessatti dhiifadhe jee si gaafatan jedhu mo'atu isaa si ergatee afaan isaa taatee na dubbatu jirta moo. Afaan isaa deebi'e miti bara. Ilmoo tana laalii siin jiru jira malee garuu waan biraan jiru. Ilmoo maaliin irraa dhala bari ilmoo abbaan silaa dhalee isaa yaamamti malee isiin yaamamtu. Abbaan fi dhalee ni qote. Atu ammaas deebitee booda si gaafata akkamiin naan jedhu. Haana gaafatu mee waan mas fedhe san waa fidu. Ibiifuu dhiisetti mee waan fedhe sana fidu ana kunoo qabuun. Akkam jettanii haatamuun kaatu ati jedhu. Kalaas gaa waan fedhe haa fidu kunoo ana gaafatu bikkuma fedhe sanittu. Ana malee akka gaafatu sii miti. Atu aiboo ona keessa onarraa fuudhe moo maali? Amboroona taa'illee jenneen guyyaa hanga tokko hanga jabaattuutiin jiru jira. Maalirra dhiise mee maalirra dhiise ati? Isarraa dhiisaa kaata isaan irraa dhiisaa bari isa kamaan tokko takka maraatti ofirraa dhiibne baran tasaa dubbatutu hin jiru bara. Nama yaadu tokko dubbattaa bara. Ammaa ol beennaa akkasii jiraami isa akka waan tokko dhiise bara. Bikka agarreetti agarraan immoo qabu. Yoo garre immoo waanuma fedhe sanuu ana obboleessa siitii hafuudhe bikka fedhe dhufee haana gaafatu. Bikkuma fedhe sanitti uno bikkaan an jirus ni beeka achi dhufee haana gaafatu. Yeroo nan fuudhe silaani dhagaami arraa'u akkatti dhageeffuu dhagee bar yaadannoo san gaggeesseemi ana kunoo haana gaafatu. Ati immoo waan fedhe haafi duusii ta'a kan akkasiin jabaattu manuma kana wajjin teenya anillee sibiilaan deemu guyyaa sitti kishoo jabaatte. Nama kena rasa ka hanga situ mu wan pede sana api dutai kau si. Dalaga ber isetin an isiye jalafe asu dofe. Dalaga san enyuratin disi. Sababa isidi. Isini sebagai jeti tanah nabi isi walimpenu amma na jala katila isin amma. Ana wanni nak abdi bi gerti na dulu abdi ya dahan ibham bidu finjirtu. Wah tokko tan khaisa bayti akan ma tokko titti kai atu wajin naga jelti male. Tumbar wali janun jiru mai sini kajelce dugara isi wajile hanga mana khedittu so jinin de mandin ne tan. Barsi echitti birmara abadu jirani fakkeenya osoo tin dhufin duras. Barisiin duutuu dharrai duutuu dhiisee gartee duutuu kanamatti yaami biraa kutee kuni ati duutuu tana dhiisinaan jechuudha. Kanaaf dhiisin jenne xiqqisho taa'in siin jees hanga isa wajjis teenya waan isin barbaaddu naaf godhaaf siin jee guyyaa hanga tokko iseen teesse san booda furattee deemta. La waa tokko waan inni qabdu akkuma inni amma akkuma inni asirraa gartee meeshuma isaatu as keessatti akka dhiisuu hin qabdu. Bari dallee xiqqishoo siyacha ibqabe kaniin kalee yeroo dhufe san bira deebi'u oke arra kana dhaadatuun as keessa dhiisee deem aboomoo yaa maal irratti hin dhiite booda akkam ji'eetiin dubbadhaa uumee ganda keenya sanittu naan quba qaban arra isaanii akkam ji'eetiin dubbadame. Barsi qofa dhaadatu jiru anoo maal naan jiru aboo ay waraabeessan guyyaa adii yuusu duratti hin dhiisee deeman obboleetiiti. Oke, tolko. Namni ol bee kamera irratti fuula social media irra nama dhaaddate asii ol bee nama dubbii biraatti mushaakila biraatti waan sanatti jecha nuti ni yaana inni amana isaa galu duraan jibbansa yaabbe malee amana isaa jibbe. Beene gaasan beete barraa baasanii amma isa duuba isa kana jiru. Akkana jechuun miti waan laaltee gartuu niin dho'isaa iyyaatiin kaa yoo hojii. Inni dho'isaa waa'ee isaa an akka mata kiyyattu jibbeetiin jira bara isiidhaan akka bulummaatti isiin gargaaraan jee malee. Maraataa beekan maraataa inni fayyaa qulqulluudha. Fayyaan kun har'aa udhaatateemi maraataa beeyta. Aalii ollaan qabu inni naman qabu. Namni waan sodaane mataa isaa tajaajilan inni namatti ajajamuuf tokko hin qabu maama baala geedha namatti akka nama ajajamuuf hin qabu. Kanaafuu waan biraa yoo gartee atummaanuu barbaadde malee wanni na qabduuf hin jirtu wannummaan gartee dhaabbattii kana taa'aa fi kana hin jettu ati nu kwaasimma meeshaatii guutuu fudhadhu qayi. Qayi guutuu fudhadhu wanni na qabduuf hin jirtu toofikoo. Nu kwaasati ma qayi. Waan hantaaneen teetuun bar wayiin deemti yoo. Waan hantaaneen tun wayiin deemu jirti malee akkam
as keessa dhiiti kam naan jette boo sababa an inni as keessa darbee bin obboleettii xiyyaan dhiisee deemu Disidee minyaa. halas gaa amma naa fi isin amma fuudhee gartee galchee akka nama tokkooti taakka jee ammarraa tajaajiladha malee an obboleettii xiyya akka inni ona keessa dhiisee deemu garaanuu nan danda'u. Ayyaan keessiin jabaattuu adeemaa fuunee mana kiyya geessina achi. Waa tokko manni keetii fi kasaatis tokko. Akkamitti tokko ree? Akkanuma tokko. Osoo tokko taate isii tan bira dhufee waattiin. Bara tokko ta'u atuu asitti dhiisii deemnaan jechuu jirtaami. Asitti dhiisii jenne waliin as teenyee sanboota gisee siin jabaatte fuutee deemtaan siin jebaran. Akkamittiin ta'a mee maalirratti hin ta'a moo anis wajjiniin daa'ima kana bira ta'a. Jabaattu ka'ee daa'ima mana kiyya geessee achitti tajaajiladha malee akkamittiin si birattuu dhiisa. Barattiin nama isaan tokkooti afaan tokko ta'ee sababa isaa booda si gaafataa hojii na tasdeemuun jiru kana. Amman guddoo fi ta'a malee boo isaaf dhufte malee ati wayii nama biraati. Akkuma amma yoo kana bara akkuma ammati dhuftee yaattu kana. Alas kanaafuu ati wanni na qabduuf hin jirtu hay amma nu haase ati naan meeshaa ta'e uutu si fuudha wannummaa gartee na qabduuf hin jirtu laa wannummaa na qabduuf hin jirtu. Taa'inaa siin jemee guyyuma lama sadii asoo leessi. Aboo guyyaa lamaa fi sadii gartee wanneen irra taa'us hin jirtu nu baddiisi. Hay amma ati nu na durbu hojjute. Irratti dubbadhu faatis akkumatti ustee hay hin jeeniini. Isa yaadatu ni garta fiidee ol bee. Bara na saa isin jenne hanga inni angumaatummaa nu jajjabatte torbaadhuma lamaa fi akkasillee taatu isin jira bara. Arraboota fiidee marraan jira.